Gaaffii maaksotan si gaafadhaa. Maaksan si jalqabu ati immoo wanta martu. Tole barsiisa. Kan waraane yoo irraanfate Kan waraaname hospitaala dhaqa. akka abaluun sirbaan Nama kolfisiisa. obsaan aannan goromsaa Hin jaallatu. kan dhadhaa afaan kaan Bishaan irratti dhuga. mari'atanii malee maraatanii Mucaa hin godhatanii. waraabessi erga darbee Lammatas hin deebi'u. badduun baddi malee saree Mana keessa hin bushan. baraa fi gurgubbee In guggubu. ganna darbee Baay'ee na tamacha'ee ture. kunuu warri rafnaani jette sareen Sareen ikkoon dubbatuun barsiisa maal taatanii saayinsiin baranne isinii. isa yoo achis deebistee anaannaa arrabsitaayi ati kutaa kana keessaa miti oromiyaa keessaa iyyuu ba'uu qabda ba'i gaddinarraa ya chemistry lij out of my class. What a generation. What a generation. What a generation. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota yuutuubii keenya baga nagaan gara chaanalii keenyaatti dhuftan isiniin jechaa. Egaa har'as akkuma baratame koomeediiwwan gaggabaaboo isin bashannansiisu jennee yaadne isiniif qabannee dhiyaanneerra. yuutuubii keenya sabiskiraayibii gochaa amma dhumaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa amma kallattiin gara viidiyoo keenyaatti darbina. Ishee barattoota utuu barumsa keenya har'aatti hin darbine isa kaleessa waliin baranne waa'ee Niwutoons Loo wal yaadachiifna. Ishee ati inni jalqaba irra teessu kun Niwutoons Loo sadan natti mime. Lama duwwaan beekanoo barsiisa lama duwwaatu naa galee. Tish stupid number 99. Sadiin isin barsiisa lama duwwaa beektaa? Natti mimeessuma beektu. Niwutoons Loo jettan miti barsiisa. Tokko intaloo lammaffaan immoo baatirii loon beeka. Shit! Stupid number 99 out of this class. Donkey, Anna face, yellow galism lich. Intaloonaan jedhaa kun. Saawwi harree keessa oole akka harree dhuufaa jedhani. Isin Egaa akkan argetti ati saawwan horsiistaa mee kanaaf himee waa'ee saawwanii wal qabsiisee gaaffiinsi gaafadhu naa deebista. Tole. Mee saawwan kee akka gabbatanii fi nyaata maalii laattaaf hime? Ishee adii moo ishee gurraattii? Ishee adii. Ishee adii marga nyaachisa. Ishee gurraattii hoo? Yaa'u ishees marguma nyaachisa. Tole qulqullina isaanii eeguuf immoo maal fayyadamta? Ishee adii moo ishee gurraattii? Ishee gurraattii. Bishaaniin fayyadama. Ishee adii hoo? Yaa'u ishees bishaanumaan fayyadama. Namicha nana si dhukkubaa lamaan isaaniif waan tokko fayyadamtu taanaan maaliif ishee adii moo ishee gurraattii jettee na gaafatta? Isheen adii kan koo waan taateefidha kaa. Isheen gurraattii hoore. Yaa'u isheenis kanuma kooti. Gurbaan ana maal taate utuma nastaayisii ilaaluu qormaa taatamoo
Hattu ututi lammatoo hattu akkan sin arginila fuliyyoo. Ani sikkoo tun qormaataa tuutuu sinna arguu dhiistaniin barbaadan barsiisa. Tish What a generation! siini maanni goddenyaan kee tokko immoo maraatii qullaa buuseera jedhan maanni maaltu maraacheeni. Abboo innoo haadha manaa fuudhee maraate. Yoom immoo fuudhee utuun hin dhagayin. Isaanoo abboo dafinoo wal baranii facaasaa na fuudhi jetteeni roobii wal fuudhanii kamisa marartuu ko mararaa ko waliin jedhanii jimaata immoo tortortu waliin jedhanii jennaanii sanbata inni dhugaatii dhugee machaa'ee gaafa galu arrabsoo isheen arrabsiteen aariin maraacheeni bakka dilbata immoo qullaa buusee bakkee keessa kee. Ilaamee maaloo fira keenya tokkotu dhufee hospitaala ciisee birrii mana ittiin sukkaara bitee shaayii danfisee geessuuf illee nanna beemii birrii xiqqoo ishee naan liqeessitu. Fira keessan dhukkubee hospitaala ciisaara. Maarree Bakka dhaqiitii ragaa mana yaalaa fidiitii siin liqeessa. Meemee gidduu kana ofumaan mana taa'aa jiraati hojis nan dhabe. Mee kitaaban dubbisee naanna gaddisiisee mana boossisee boo'u asoosama wayinaa kennimee nan dubbisa. Hayi maal kanatu badaa ta'eerii hattee kitaaba maatisii fiiziksiin dubbistooti akka ajaa'ibaatti si boosisti yoo. What a generation! Tolee maal keetu si dhukkubeen naan dhufte? Anoo bakka miilla koo jala isaatu baay'ee mana dhukkubaayyuun ilaalamuu dhufe. Kun immoo baay'ee salphaadha akka kanaaf ittee mana qorichaa dhuftaati. Parastaamoolii lafa kaa'etii ittiin irra jedhu si dhiisa. Saawwi harree keessa oole akka harree dhuufaa jedhani. Ankaatee edda akka machooftee rafteetti waaduma kaatuyyuun fakkaattu. Edda baay'ee machaa'ee ture mooyi. Isa salphaa machooftee immoo biddeenin tolcha jettee jabanaa miicaa oolteeyyuu. Waajjira ibsaa kanatti qaxaramuu fi kan itti gochuu qabdu amma ibsaa balleessuu qabda. Mee kanaaf muuxannoo maalii qabda? Waa'een ibsaa balleessuu rakkoon qabu jedhaa sinanoo nan baballeessa. Durii kaasee waa balleessuu nan jaalladha. Gaafa barannu durii anatu gabateerra balleessa ture chookii. Akkas taanaan baay'ee gaariidha. Eenyudha jettee matii maqaa kee? Maqaan koo ibsaadha. Ibsaa taatee ibsaa nan balleessa noo jettaare ibsaatu ibsaa balleessa nunoon barbaannu kuftee taatii bayi. What a generation!
Egaa viidiyoon nun isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Yeroo taanis qoosaawwan gaggabaaboo akkasii qabannee waan isiniif dhiyaannuuf yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Nagaatti.